namni lammadaa'ee mootosaayikiliin tokko gubame torban kan keessa garbuufata xiyyaara JKI deemnaa jedhanii uummanni miidiyaa hawaasa irratti wal gurmeessaa turanii achi sabab nageenyatiif imaltoonni ammoo isaatii balaalii isaaniitiin dura bakka buufata xiyyaaraa akka dhufanitti himamee ture ammoo poolisiin ganamaan achi bobbaafame akka namoonni achi hin seenne dhorkanii haa ta'u malee kun namoota ba'uu hin dhorkine naannolee buufata xiyyaaraa daangessu keessatti fakkeenya akka Embakaasii fi Pipeline keessatti hiriirri baay'ee hammaatee ture poolisii fi warri uffata raayyaa ittisa biyyaa uffatan namoota reebaa turan. Maal nime impaaktii yookiin har'a sababa hiriiraarra geggeeffameen maaltu uumame eessa fa'ii magaalaa Naayiroobii qofamoo kutaalee biyyattii hunda keessatti geggeeffamee jiramoo ammoo baay'inni namoota ba'anii akkuma yeroo jalqabaa sana moo hir'ateera moo maaltu jira kanaan wal qabate? Baay'inni hir'atee jira. Gaafa torbaan ja'an dura hiriirri jalqabee hir'atee jira. Garuu namoonni baay'inaan ba'an keessattuu Naayiroobii keessatti har'a namoonni guddoo ba'anii magaala keessatti akkas guddoo miti akka kanaan dura arginee miti ammoo wanti akkuma dura kaanitti hafee daldalii tokkolleen kan hojjetamee jiru bakki hedduun cufa ture keessattuu magaala Naayiroobii keessatti magaala gudditti CBD jedha bakka daldaliitti hojjetamu qofa bakkeewwan kaan ammoo lafti nagum turte kaan inni manneen barumsaa cufa turanii akka ijoolleen man barumsaa hin miidhamne manneen barnoota cufa turanii ammoo haalli amma akka duraanii hamaan turreerra. Maali amma gaaffiin namoota kanaan dura gibira mootummaan labse yookiin immoo seera maallaqaa ka gibira meeshaalee hedduu irratti dabalu mormaa turanii erga mootummaan tarkaanfii sana fudhatee seera labsii gibiraa sanallee dhiisee kaabinoota rakkoo uumanillee aangoorraa kaasee kaan immoo kan biyyaaf fayyadu jedhan torbee darbe keessa pirezidaantii Ruutoon muudee ture. Amma maal gaafata uummati? Dhuguma Hamza akkasumas jettee gaaf jalqabaa mormii dabalii gibira ture. Achiis akkuma beekamu paarlama biyyattii weeraraa turanii namoonni du'anii agamaatti namoonni du'an akka 50 hin ga'anii. Achi pirezidaantii Ruutoon wixinee seeraa wixinee faayinaansii kasila gibira biliyoon 2.7 uummataatti dabaluu mallatteessuu dide ammoo kulleen dhaabuu hin dandeenye akkuma jettee ammallee deebi'anii paarlamaa yookiin kaabinee biyyattii hojiirraa kaasee garuu hin deebise. Rakkoon tokko ka uummata ammaa aarsee kaabinoota namoota ka Adan Du'aalee ka ministeera ittisa biyya ture kaasanii ammallee deebisan. Kan irra kaasanii ministeera biraatti deebisan. Ministeera ammaa Adan Du'aaleen geeffamee ministeera eegumsi naannooti. Kaaniin ammoo reefa torbaan dabre argame. Reefa hedduutti argame. Reef kana akka poolisiin jedhuutti nam tokkootti dubartoota ajjeesaa ture jedhan. Ammoo uummanni poolisii hin amanu mootummaa hin amanu. Namooti ajjeefamuun kuniin warra mormitoota akka torbaanota dabranii fi mormii ba'aa turanii kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa ka jedhu irraa kan ka'amu. Mormii kanaan yoo xiqqaate ammaatti lubbuun namoota darbee 50 warri hidhaman gas caalaa 100 olii warri hidhaman hedduu warri achi buutan isaanii dhabamee ammallee nuum jiranii. Ammoo wanti addaa harka ture warri mootummaa deeggaruuf bahe kuniin warra qacaramanii warra siyaasatiin deeggaramanii jedhanii uummanni mormii kaasaa ture fakkeenyaaf poolisiin warra karaa nagaatiin hiriir ba'anii reebaa ture. Garuu warra motoriin ba'an kana irreebnee jarri kun fuul isaanii haguugachaa turanii uummata reebaa turanii ammoo poolisiin akkanum ciisee laalaa jedhan. Jidduu uummataayyuu shakkii kaane. Uummanni ammoo wal shakka. Eenyutu nu deeggaraa eenyutu mootummaa deeggaraa jidduu uummataayyuu rakkoo jirama. Galatooma Asleema hiriirri kun amma biyya ollaatti ce'ellee Yuugaandaa keessatti illee dhagahamee jira. Hiriirtonni inumaa paarlaamaa biyyattii qabanna jedhanii faa dubbataa turanii sooshaal miidiyaa hawaasummaa irratti barreessaa turanii kanaan wal qabatee kaleessa isaan har'atti ba'uuf turanii kaleessa osuma guyyaan hiriiraa hin gahin poolisiin biyyattii tarkaanfii humnaa fudhachuu akka eegale faa gabaafamaa ture. Gamasii hoo maaltu jira? Uummata akeekachiisee ture. Museveniin Yuugaandaa keessatti jalin qabinaa jedhe akeekachiise. Namni asiitti mormii ba'ee nam ibiddaan taphatee jedhe. Uummata erga akeekachiisee leen booda ammoo uummanni malaamaltummaa biyyattii keessa jiru paarlamaan biyyattii akka malee malaamaltummaa qabaa jedhanii hiriir ba'anii achi namoota hedduutu hidhame. Kan Yuugaandaa kan Keenyaan turre
ganamaanuu poolisii fi raayyaan ittisa biyya bobbaafamee uummata reebaa turanii namoota hedduu qabanii miseensonni paarlamaa akka gara uummata jiraniilleen guddoo balaaleffatan. Seera mootummaa fudhate karaa tarkaanfii mootummaa fudhate irratti guddoo balaaleffatanii kanaafuu rabbi nagaa buusu jennu. Hayyeesli galatoom. Taasigi galafaa naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaatti mudatee lakkoofsi namoota du'anii haga oduu kana qindeessinutti 229 gahuu qondaalli mootummaa naannichaa himan. Balaasigi galafaa guyyaa kaleessaa mudatee lakkoofsi namoota du'anii dabalaa akka jiruu fi ammayyuu barbaachireenfaa akka itti fufee jirutu himame. Godina Goofaatti bulchaa aanaa Gazzee Goofaa kan ta'an obbo Misikir Mitikuu guyyaa kaleessaa kaasee barbaachireenfaa fi kanneen kaafaman sirni awwaalchi isaanii geggeeffamaa akka jiru BBC'tti himan. ትናንት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ አጠቃላይ የሟቾች ቁጥር ወደ 229 ደርሷል። ዛሬ እንግዲህ አጠቃላይ guyyaa kaleessaa kaasee hanga har'aatti walumaa galatti lakkoofsa namoota du'anii 229 ga'eera. Har'a qaamolee dhimmi ilaallatu wajjin ta'uun uummanni bal'aan hirmaatee reeffa barbaacharra oolle. Reeffi namoota baay'ees argameera. Maashiniinis baasuu yaalleerra. Garuu bakkichi rakkisaa waan ta'eef maashiniin galuu hin dandeenye. Kanaaf humna namaatiin reeffi amma kana bahuu kan danda'e. Sana alattis sirni awwaalchaa gaggeeffamaa oole. Kanneen gargaarsi barbaachisu wantoota akka uffataa waan ittiin awwaalan kanneen rakkataniif nyaatii fi uffata kennuun fa'aa deeggarsi godhamaa jira. Erga balaan galafaa kun mudatee mootummaa naannoos ta'e kan federaalaa irraa deeggarsi lubbuu baraaruu fi reeffa barbaaduu maaltu godhamaa jira jennee qondaala aanichaa gaafanneerra. ሰባሻገር በፌደራል የሚጀምረው አጠቃላይ አካባቢ ሪስክ ኤሪያዎችን የመለየት ጉዳይ ፌደራል ራይስ ዱፈኒ ሆጂን ናንቻ አደባሱ ፊ bakka balaa qabu qorachuu gaggeeffamaa jira. Naannoo raayis gareen ogeeyyii fayyaa bifa gurmaa'een kanneen miidhamaniif ijoolleedhaaf hojiin qoricha kennuu fi wal'aansa kennuu hojjetamaa jira. Har'a naannicha bakka seenamuu qabu adda bahee mallattoon godhameeti namoonni seenanii reeffa baasaa kan turan. Guyyaa kaleessaa yeroo balaan uumamu jalqaba sigigni lafaa namoota 5 fudhatee ture isaan oolchuuf jecha uummanni yaa'ee duubaan lafti akka ittiin sigigaate ka himan obbo Mitikkuun maatii tokko keessaa ijoollee dabalatee namoonni hedduu akka du'anis kaasaniiru. Guyyaa kaleessaa namoota 5 lafti ittiin sigigaate baasuudhaaf namoonni hedduu birmatan. Ana dabalatee hooggantoonni hedduu namoonni akka achi ba'an gochaa turre. Bakka lafti ni sigigaata jedhamee hin eegamne irraayi kan sigigaate. Reeffi lama akkuma baheen lafti duuban sigigaate. Namoonni iddoo akka ba'aniif humna nageenyaa fa'aa gurmeessinee namoota kadhataa turre. Namoonni hedduu miira keessa galanii ture. Anii fi warri gara fuulduraatti jalaa baqanne oolleerra. Warri kaan achumatti hafan. Ijoolleenis jiru. Ijoollee manatti dhiisanii bahanii kan achitti hafan jiru. Abbaa warraa fi haati warraa kan achitti du'anis jiru. Balaa mudate kana hordofee ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad dabalatee aangawoonnii fi jaarmiyaaleen idil addunyaa gadda isaanii ibsataniiru. Gamtaa Afrikaa Itoophiyaatti waajjira gamtaa Awurooppaa dabalatee qaamoleen garaagaraa sigiga lafaa Itoophiyaatti mudatee lubbuu namoota 229 ta'anii galaafateen gadduu ibsan. Kibba Itoophiyaa godina Goofaatti maatii fi firoota namoota rooba cimaa hordofee sigiga lafaa hamaa mudatee lubbuu dhabaniif jajjabina hawwina ka jedhan koomishinii gamtaa Afrikaa Musaa Faqii Mahamad yeroo rakkina akka kanaatti uummataa fi mootummaa Itoophiyaa akka dhaabbatan himan. Daayirektarii dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom oduu balaa sigiga lafaa Itoophiyaatti lubbuu galaafateen gadduu himuun gareen dhaabbata fayyaa addunyaa Itoophiyaa gargaarsa fayyaa hatattamaa barbaachisu kennuuf bobba'uu ibsaniiru. Pirezidaantiin Jibuutii Ismaa'il Omar Giilee sigiga lafaa hamaa kibba Itoophiyaatti mudatee lubbuu galaafate kanaan gadda itti dhaga'ame ibsaniiru. Somaaliilaandii fi Eembasiin Awustiraaliyaa Itoophiyaatti argamus akkuma kana balaa sigiga lafaa kibba Itoophiyaatti lubbuu namoota hedduu galaafate kanaan gadda itti dhaga'ame ibsaniiru. Waraanni Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru suuta gara Itoophiyaatti dhiyaachaa akka jiru ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibse. Waraanni humna waraanaa Sudaanii fi humna addaa RSF gidduutti magaalaa Kaartuumitti bara darbe ji'a eeblaa keessa eegale suuta gara bulchiinsaawwan daangaa Itoophiyaatti dhiyoo jiranitti ce'ee jira. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa akka ta'an Ambaasaddar Nabiyyuu Tadla lolli humna Sudaan wal waraanaa jiran gidduutti gaggeeffamu carraan gara daangaa Itoophiyaatti babal'achuu akka jiru BBC'tti himan. ጦርነቱ ሁኔታ ወደ ምስራቅ ሱዳን እየተስፋፋ ነው ያለው በሁሉም አቅጣጫ ማለት ነው። ይሄ ማለት ያው ወደ ሀገራችን ድንበር የመጠጋት እድሉ እየሰፋ እየመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ከመተማ haalli lolichaa kallattii hundaan gara baha Sudaanitti babal'ataa jira. Kana jechuun carraan gara daangaa biyya keenyaatti babal'achuusaa bal'ataa jira jechuudha. Gara olii karaa matammaarraa eegalee hanga gara Benishangul Gumzitti hanga bakka daangaan Sudaan kibbaa eegalu hundi achi keessatti ilaalama.
Kana jechuun garuu daangaarra gahee jechuu miti. Waraanni kamiyyuu dhiibbaa mataasaa fidee dhufa. Bakka waraanni jiru kamittuu namoonni nagaan ni miidhamu. Yeroo itti waraanni eegalee kaasee mootummaan koree biyyaalessaa hundeessaa lammiilee keenya achi jiran kan bahuu barbaadan achi baasaa jira. Hanga ammaatti lammiileen Itoophiyaa hanga 40,000 ta'an gara biyyaa galaniiru. Jalqaba fedhiidhaan achi akka ba'an hojiin deeggaruu fi haala mijeessu hojjetamaa ture. Boodarra waraanni gaafa jabaataa deemu lammiileen Itoophiyaas bahuu akka qaban yeroo hubatan lammiileen keenya nagaan akka ba'aniif qaamolee wal lolaa jiran wajjin dubbachuun lammiileen gara biyyaa akka deebi'an gochaa jirra. Lolli humnoota Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi Mohammad Hamdaan Dagaaloo gidduutti geggeeffamu lubbuu lammiilee biyyattii hedduu gaaga'ee namoota miliyoona 8.9 ta'an ammoo qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Lammiileen Itoophiyaa keessumaa sababa waraana Tigraayitti geggeeffameen Sudaanitti baqatan achis deemanii waraanni akka isaan eeggatu himatu. Baqattoonni Itoophiyaa Sudaan kaampii Tanaadibaa fi Umraaqbaa jedhamu keessa jiraatan waraanni bakka isaan jiranitti babal'achuurraa akka ka'e yaaddoo akka qabanii fi mootummaan Itoophiyaa akka qaqqabuuf torban lamaan dura BBC'tti himanii turan. Kanneen waraana kana keessatti danqamanii jiran mootummaan baraaruuf maal gochaa jira jennee አምባሳደር ነብዩ ታድላ ጋፈነር እኛ ኢትዮጵያን ዜጎችን ከሱዳን ስናወጣ ከትግራይ ጦርነት ከምናምን የሚል አይደለም። nuti lammiilee Itoophiyaa Sudaanii gaafa baasnu kan waraana Tigraayin wal qabatu yookaan kaan jennee miti kan gargar baasnu. Lammiileen Itoophiyaa Sudaan keessa jiran gara biyyaa deebi'uu kan barbaadan hundi gara biyyaatti akka deebi'anidha kan hojjetaa turre. Erga waraanni eegalee lammiileen Itoophiyaa 40,000 gara biyyaa deebisneerra. Hojichi itti fufinsa kan qabudha. Irratti hojjetaa jirra. Mana namaa kan hojjetu, kan hospitaala ciisu, kaampii baqattootaa keessa kan hidhame, gara biyyaa deebi'uu qabdu jedhamanii humnoota Sudaaniin kan adda baafaman lammiilee Itoophiyaa hanga ta'anittii fi nama Itoophiyaa ta'uu isaanii hanga adda baafnetti gara biyyaa deebisaa jirra. Kaampii baqattootaa keessa kan jiraniif kaampiin ala kan jiru jenne adda baasnee miti kan galchinu.